GMS. Jira jirtu daawwattootaa fi hordoftoota GMS. Akkuma beekamu torbootaan arfan darbaniif Isteediyoomii Yuunivarsiitii Direedawaa keessatti taphni GC Kaappii adeemsifamaa turuunsaa ni beekama. GMSs okkotee istiidiyoo waliin ta'uudhaan haala tapha GC Kaappii Yuunivarsiitii Direedawaa taphattoota akkasuma deeggartoota koree tapha kana qindeessan waliin turtii bareedaa taasisneetiin jira. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan Telegram chaanaalii okkotee istiidiyoo join gochuudhaan sagantaa keenya akka hordofu. Tole afgaaffii keenyaaf eeyyamamoo ta'uu keef guddaa galatoomi. Mee daawwattoota keenya wal barii eenyu maqaan keenya? Tole isin ileenaaf firqissaniif ulfaadha. Ani Biniyaamii Adamaan jedhama. Barataa jiyooloojii waggaa afuraffaadha. Tapha GC Kaappii irratti immoo leenjisaa jiyooloojii ta'e. Guddaa galatoomi. Ati leenjisaa garee jiyooloojiiti. Akkami gareen kee geebaaf ni ga'u jettee abdatta? Eeyyeen egaa jalqabuma kaasnee yeroo shaakalaa hedduu qabaanneerra. Dandeettii dirree keessatti agarsiisaa jirruunis immoo amma ta'e jaallatamummaa waan arganne natti fakkaata. Kanaan alaa dhiigeen jedhee abdii guddaan ijoolleen illee akkana. Guddaa galatoomi. Ijoollee keetti ni boontaa jechuudha. Sirriitti malee. Tapha GC Kaappii bara kanaa maaltu adda godhattee yaadda? Kanaan dura ati mooraa keessa turteetiin taphoota armaan dura baroota darban taphatamaa ture daawwachaatiin turtee kan bara kanaa maaltu adda godhattee yaadda? GC Kaappii bara kana wanta adda godhu dipaartimentiilee yeroo baay'ee taphni kun kan barame muummee IoT injineringii ofa gidduutti kan barame barana dameeleen adda addaa sooshaaliirraa akkasuma naashwaalii keessa komishinaalii anillee komishinaalii waan ta'eef dabalamanii dhiyaachuun isaanii kana duraa caalaa xiqqoo hawwatummaa isaa dabalanii. Taphattoota dirree kanatti taphatan keessaa garee kee keessa isaa ta'u garee biraa keessaa taphataan baay'ee dinqisiifatta. Dandeettii isaatiin. Karaa adda yeroo taphataa taatu yeroo gara kubbaatti dhiyoo jirtu wantoota adda addaarraan dinqisiifachuu dandeessa maaliif hundumtiyyuu bakka isaatti dandeettii mataa isaa gatii qabuu fi waliigala garuu taphataa sarara isaa keenya lakkoofsa 21ffatu shaaluwaakiin hedduu dinqisiifadhaa maaliif lafee dugdaa garee keenyas gatisee fi sabaa inni guddaa galatoomii. Gareewwan ramaddii itti aanutti hin dabarre keessaa ati leenjisaadhaa garee kee deeggartas ni beekamaadha garuu kan murkii cimaa siif faana taasisaa turan garuu moo'ituu ramaddii itti aanutti kan hin darbin osoo ramaddii itti aanutti darbanii jettee garee yaaddu ni jiraa? Sirriitti. Garee kam? Ramaddii tokko keessatti waliin ture loojistiksiin hedduu waan caalaa isaanii eegaan ture. Akkasuma uumamanii keessaa ammaan malee ramaddii tokko keessatti ni dhufne ture saayikooloojiin illee garee ani waan caalaa eegaa ture. Immoo gaa loojistikii baay'ee eegaa turte. Loojistikii saayikooloojii hedduun eegan ture. Yaa ta'u tapha bara kanaa keessatti torbeetawwan arfan darbanii fi taphni Isteediyoomii Yuunivarsiitii Direedawaa keessatti taasifamaa tureetiin jira. Haalli naamusa taphattootaa, naamusa hordoftootaa fi walumaa gala haalli nageenyaa maal fakkaata? Haala kana ibsuudhaaf haalli qilleensaa wantootni adda addaa jiru. Dhugaasa dubbachuuf haala kubbaas dhiyeenyaan gati beektuu fi xiqqoo nama miiressu ni qabaata. Sanarra darbee miiruma kana dandamatanii immoo akkasumaan jaalalummaadhaan obbolummaadhaan taphachuun immoo rakkoolee mudatan tokko jiru. Rakkoolee sana immoo jaalalaan immoo irra darbuudhaan warreen adabaman illee adabbii isaanii gochuudhaan wantoota akkasiitiin darbuun humtiyyuu jaalala waan ibsuudhaaf akkasumas rakkoon jira. Gaaffii koo xumureetiin jira ergaa dhumarra qabdu yoo jiraate. Ergaan xumurarratti qabu yoo jiraate hundumti keenya iyyuu kan tapha kana taphannuu fi jaalalummaadhaan obbolummaaf yaadannoo bareedaa kaane darbuudhaaf malee badhaasi isaa gada guddaa ta'e waan biraaf osoo hin taane gareen mo'atus yoo ta'e gareen mo'amus wanti dirree kana keessatti dhume jaalalli keenya obbolummaan keenya baratummaan keenya hidhannoon gidduu jiru garuu dirree kana haalee akkuma fufuu qabaa yaada jiru nama naa faadha. Ayyee Golden Media Service Okkotee Istiidiyoon garee keetiif carraa gaarii hawwinaa guddaa galatoomi. Faadhaa filanna.
Afgaaffii keenyaaf yommuu ta'u keef guddaa galatoomi. Mee daawwattoota keenya wal bari maqaan keenya? Ani barataa Nimoona Baasan jedhama. Elektirikaalii waggaa 5ffaarra. Elektirikaalii injiniringidha kan qo'achuutti jirtu. Guddaa galatoomi. Elektirikaalii injiniringii fi jiyooloojiin yeroo ammaa kana tapha geessaatti kan jiranii. Eenyutu mo'attee yaadda? Just tapha gaarii daawwachaa yookiin tapha bareedaa daawwachaa jirra. I expect that gareen kiyya akka moo abdii guddaan qaba. Maaliif ofitti amanamummaadhaan taphachaa jiranii deebiitii taphni isaan irra gochaa jiran baay'ee waan namatti toluu fi olaantummaa taphaa agarsiisaa dirree keessatti baay'ee daawwattoota keenyanii waan dinqisiifatamaa jiraniif gareen kiyya akka injifatu abdii guddaan qaba. Leenjisaa garee elektirikaaniiti ati? Leenjisaa garee elektirikaaniiti jechaadha. Tapha kan qabdan amma jiyooloojii waliin ati akka leenjisaa garee elektirikaaniitti garee leenjistuu kanarraa maal eegdu? Garee leenjistuu kanarraa qabxii gaariin eegaa just wanti isaan irraa argisiisaa jiran waan baay'ee nama gammachiisudha. Akkasuma taphoota darban irratti ga'umsa gaarii fi dinqisiifannaa guddaadhaan as geenye kanas immoo bifa salphaa ta'uun waan injifannee dabarruudha wantisaa. Guddaa galatoomi. Kanaan dura ati tapha GC Cup kan hordofaa turte mooraa kana keessatti bara kana garee leenjisaa taatee haa taphachiistu iyyuu malee maaltu adda godhamee kanaan dura leenjiiwwan turerraa gaaffiiwwan turerraa maal tapha kanaan dura GC Cup turerraa maaltu adda godha kan bara kanaa? Wanta adda godhu barana taphni baranaa baay'ee waan namatti toluu fi bifa miidiyaatiin tamsaa kan jirudha. Akkasumas miidiyaan garaagaraa fakkeenyaaf Okkotee Stuudiyoo yoo fudhanne tapha bareedaa fi miidhagaa GC Cup kana jechaadha. Haala gaariidhaan nuti tamsaa deebiitti doormi keenya teenyee iddoo garaagaraa teenyee bifa bareedaadhaan daawwachaa jirra. Inni kun wanta adda godhu keessa isa tokkodha. Haaluma gaariidhaanis immoo deeggartoonni barana bifa si'aayina qabuun kan isaan deeggaraa jiranii fi baay'ee waan nama gammachiisuu fi gara fuulduratti abdii guddaa kanaan ta'a jedhee amanaa jechaadha. Guddaa galatoon tapha kana bara kanaa kan deemsifamaa jiru kanaaf ramaddii xumuraatti kan dhiyaachuutti kan jiru geeba garee kam fudhatettee yaadda? Just tilmaamuun nama rakkisa maaliif namni ennaa garee tokko leenjisu geema fudhachuudhaaf kan inni taphatu. So garee kiyya akka geeba fudhatu abdii guddaan qaba. Guddaa galatoon taphattoota hanga ammaa dirree keessatti argite keessaa taphoota armaan dura taasifamee fi kanarra taasifamaa jirus dabalatee taphataan ati baay'ee dinqisiifatte ga'umsa isaatiin jira. Garee kana keessaa taphataan baay'ee dinqisiifadhuu fi baay'ee admaayir godhu taphattoota akkuma namni beeku annaan dirree keessa fiigee taphatu maamina akkaataa inni ittiin kuwaasii ittiin kontirool godhee taphattoota gara fuulduraatiin dabarsu yoo fudhatte fi jaalatamtoota hedduu fi dinqisiifattoota hedduu kan qabu taphataa elektirikaalii Peeppeedha. Akkasumas furuuffattee kan taphatu jechaadha. So admaayir deemi. Alright, galatoom. Amalli taphattootaa, amalli deeggartootaa fi haalli nageenya tapha GC kanarratti calaqqiin jiru maal fakkaata? Akkamitti argite? Xiqqoo wanti xiqqoo nama antini jedhu iddoo tokko tokkotti dogoggorri tokko tokko yaa uumamu malee waan baay'ee gaariidha. Nageenyi gibbiis immoo haala itti fufiinsaa fi nama gammachiisuun eegamaa kan jira. Darbee walitti bu'iinsi tokko tokko haa mudatu malee walitti bu'iinsa kana immoo bifa nagaa fi tasgabbii qabu bakka itti hiikamaa jiru jira. Baay'ee nama gammachiisa walumaa galatti. Ani Afgaaffii koo xumureetiin jira. Tarii dhumarratti ergaan ati qabdu yoo jiraate carraasiif kenneen goloma. Wanti ergaan ani qabu taphattoota barana GC Cup taphatanii fi deeggartoota barana GC Cup kana daawwachaa jiran tapha gaarii akka daawwatanii fi asumaan nagaa dhaammachuu barbaanna jechuudha gibbii kanatti. Guddaa galatoomi GMS fi Okkotee Stuudiyoon garee keetiif carraa gaarii hawwu. Galatoomi. Tole guddaa galatoomii Afgaaffii keenya affeerii siif goone kabajeessatti argamu keef maqaan keenya daawwattoota keenya wal bari. Maqaan kiyyaa Caaltuu jedhama. Wayis Kiyyuu maqaa nickname qaba kan namni hundi naan beeku. Maqaa masoo. Akkasiidha. Kiyyuudhaaf jedhamee hedduu namni hedduun Kiyyuudhaan na beeka. Kan namni hedduu si beeku kanaas waama jechuudha. Kiyyaa jedhi na waame. Kiyyaa guddaa galatoomii. Ati deeggartuu garee kamiiti? Ani deeggartuu garee jiyooloojii amma warra taphachaa jiru kana kubbaa. Jiyooloojii dipaartimentii isaan deeggara. Akka dipaartimentaas akka kilaasii kootti isaan deeggara.
Guddaa galatuun taphattoota hanga ammaa taphatan keessaa jiyoolojii keessas haa ta'u dipaartimentiiwwan biroo garee taphatan keessaa taphataa gahumsa olaanaa agarsiisee dirree kanarratti jettee yaaddu jira? Eeyyee jiran. Taphataa garee kamiiti? Lakkoofsa meeqa uffata? Loojistikii taphataa. Daagii jedhama. Okay. Lakkoofsa 19. Hedduu bakka meedaa kan irratti waa hedduu nu agarsiise baay'ee danda'a. Garuu akka carraa ta'e kaleessaa peelaaniitiin mo'amaniiru isaan. Jechuudha. Taphattoota garee keetii caalaa daagii lakkoofsa 19 logistics and supply chain management taphataa ta'e deeggartaa jechuudha. Yaa taphataa keessaa isaan deeggara hedduu Garee keessaa immoo? Garee keessaa immoo kan koo deeggara keenya keessaas Maammeed jira lakkoofsa 9. Maammeed jedhama lakkoofsa 9 hedduu taphataa innis yaa bakka kan garee biraa daagii kan keenya immoo Maammee. Yeroo gareen keessan tapha qabu moo yeroo hundaayyuu bashannanuudhaaf dhuftee daawwatta? Yeroo biraas dhufee ilaala. Yeroo biraas kan taphni jechuun kilabiin bilaa qaban dhufee ilaala. Kan deeggarus nan qaba. Amma tapha loojistikii hedduu deeggara isaan hedduu ilaalaa ture. Kufuu isaaniitii maaltu dhaga'ama? Ramaddii itti aanutti hin dabarre? Kanaaf immoo miira kamitti dhaga'ama? Jechuun osoo taphatanii mo'amanii bakka homaa miti. Garuu peelaaniitti mo'amuun isaanii hedduu namatti dhaga'ama. Hedduu namatti dhaga'ama. Peelaaniittiidhaan mo'amanii homaa godhuu hin danda'u carraadha. Carraadha. Taphni immoo ituu ga'umsaa akkasuma carraallee ni gaafata. Guddaa galatuun. Ati kan armaan dura laalaa turte GC Kaappii barana dipaartimentiin kee hirmaateetiin jira. Kan armaan dura irraa GC Kaappii baranaa maaltu adda godha jettee yaadda? GC Kaappii baranaa jechuudha. Wanti adda godhu tokkoffaan okkotee istuudiyoon jiraachuu isa miidiyaan okkotee istuudiyoo jiraachuun isa baay'ee adda godha. Maal jennaan barattoonni armaan dhufnee asoosin dhufini iddoo jiranitti jechuudha. Dormis haa ta'utii bakka biraas haa ta'aniiti bicha iddoo jiranitti karaa miidiyaatiin ilaalu bakka ilaalu kanaafuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf okkotee miidiyaan baay'ee saspeensi wanni irratti nama godhu gaafa bakkee teessee ilaaltee taphni kun taphataa warri kun akkanatti jechuun gareen kun akkanatti mo'uu jira gaafa sin jedhu hedduu saspeensi taatee hamma kan wanni sana dhiistee meedaa dhuftee saspeensi taatee ilaaltutti bireessi si godhaa jechuudha. Naa okkoteen istuudiyoo jiraachuun isaa hedduu nama gammada. Tapha baranaa adda godhaa jechuudha. Adda godha. Dormii keessa teessee daawwachuudhaan itti deeggaruu dandeessa. Tiimii feetu. Guddaa galatuun. Hayyee. Tapha kanarratti garee keetu geeba fudhatettee addamoo gareewwan hafan keessaa xumura taphaaf kan ga'u yookiin geeba kan fudhatu garee kam jettee yaadda? Yaa kan kootu. Jiyoolojiidha. Jiyoolojii. Jechuun hedduu bakka caanaa godhuu jiru isaan irratti. Caanaa hedduu garsiisuu waan jiraniif jiyoolojiin ni mo'u jedhee yaada. Garuu yaa mo'atamuun carraadha. Ni mo'na jedhee yaada garuu. Guddaa galatoomii ana gaaffii koo xumureetiin jira. Yaada xumuraa yoo qabaatte si affeeree tanan turtii keenya godhamu. Yaada badan qabu okkotee istuudiyoo sheer jechuun sabskiraayibii godha. Sabskiraayibii hedduu ni barbaachisa. Tole afgaaffii keenyaaf yommuu taate asitti argamuu keef guddaa galatoomii. Maqaan keenya mee daawwattoota keenya wal bari. Boruu Sharuu. Boruu Sharuu. Guddaa galatoomii. Boruu tapha GC Kaappii bara kana akkamitti argite? GC bara kana baay'ee bareeda. Taphni bakka wayyaa hidhee yaada. Namatti tola. Kan bara biroo irraa maaltu adda godha? Akka malee adda kan bara biroo waan hedduun hin jiru kan bara kanaa waan fooyyessa godhu. Miidiyaas qaba okkotee miidiyaa kan jedhamu doormis teessee bakka adda addaa teessee ilaaluu ni dandeessa. Kanatti adda godha. Tole guddaa galatoon. Ati deeggaraa garee kamiiti Boruu? Baankingii. Baankingiidha? Public Faadam. Faadamidha? Okay. Garee kee itti amantaa hanga xumuraa taphaa deemanii geeba akka fudhatan? Waancaan keenya dheenna mana. Akkasiin tole ga'umsa olaanaa agarsiisee taphataan jettu garee kee keessa isaa ta'u gareewwan hanga ammaa istiidiyoomii yuunivarsiitii Direedawaatti argamuun tapha adeemsan keessaa taphataan ga'umsa olaanaa agarsiisee ati baay'ee dinqisiifatte. Akka loojistikii keessaa kanneen akka daagifan jiranii. Garuu ammoo gara baankingii gaaf dhufu baankiin yookaan faadamii gaaf dhufu namneen akka doolii, mabookii, ziidanfaa baay'eetu jira bakka baankingii keessa. Baay'ee danda'u. Guddaa galatoon. Ati yeroo baankingiin tapha qabu moo yeroo kaanis argamuudhaan kan hundiin argama. Yeroo hundaan argamtu. Baankingiidhaan ala garee kam deeggaraa turte? Baankiingii jalatti jiyoolojii. Jiyoolojii deeggaraa turte? Naamusa taphattoonni dirree keessatti agarsiisan akkasuma naamusa dargaggoonni deeggartoonni agarsiisan akkamitti argite? Yeroo waan barbaachisan ta'an hedduutu jira kanaaf. Odoo amal fooyyeffatanii bareeda jira. Amala hin jiru? Amalii xiqqoo gara dispiliiniin guddoo hin jiru.
deeggartoonni immoo taphattoota taphanan kam taphattoota daanyaa waliin bu'isan gizeeddoo. Ni baay'ata waan akkasii. Ni baay'ata. Tole guddaa galatoomii ergaan dhumarra qabdu yoo jiraate sagan carraasii filaadhetanan afgaafi irraa fulungoon itti gulabu. Galatooma bakka ulfaadhaa jabaadhaa. Ayyoo ulfaadha.